waaqayyoon ni du'a. Fakkeenya nu mul'ise malee bara. Waanuma fadheef ni du'a jedhe. Ni du'a jedhe waaqayyo. Kiristoos fakkeenya nu mul'isuu fi akka duuti jirtu nu mul'isuuf du'e malee inni kan du'u miti. Okay, waaqa miti. Kan du'e waaqa moo waaqa miti? Jedhee anam. Okay, waaqayyo duwwaatu hin duune jedha wangeelli. Fakkeenyaaf du'e malee du'aan. Wangeelli kan kee, matsaafni kan kee, waaqayyo duwwaatu hin duu jedha dhuga moo soba? Nuti keessa olla qaama godhanne dhiqannee huccuu godhanne arraba. Akkasii. Ayyee maqaa illee hin dhokeeffatte isin sokkee. Ayyee kootu gifti. Maal kadhattan? Ilaa iddoo isinii amma fakkeenyaaf iddoo isinii Maariyaamii maal dhaltee dhiira moo dubara dhalte jettan irratti gaaffii. Naa deebisi. Nuti kan fudhanne waadaa addaan Ansan waadaa sin gaafan maa kana achir gaafii gabaabaa deebisu maa dadhabdeeti yookaan hin beekuu hin danda'u jedhe waan sin jedhe gaafii afaaniiti amma fakkeenyaaf ati umriin tee meeqa idimeen tee meeqa waan sin jedhe haayaa wahim digdam jetteetuma deebisa allaqe waan sin jedhe Maariyaam Yesuus deette nama deessinaa jette namni isin deette yookaan dhalte kuni dhiira moo dubartii afaan Oromooti. Ilma deesse. Ilmi isin deesse kun dhiira moo dubartii? Ilmi ka ilma makaa dhiiraaf dubartii. Okay, amma haatee maal deesse isin jedhan ilma deesse ilma dubartii moo dhiira namni lamaanuma kanaa dhalata. Lama dhalata qaama saalaa lama qabateen dhalatu namni waan sin jedhe Maariyaam Yesuus deesse kun Yesuus dhiira moo dubartii? Dhiira chaarra miti amma akkamitti dhalate moo. Jechaa jiram shakki dhiira naa deebisi kaa jechaan jiru an hin jenne. Dhiira deesse moo dubartii deesse? Akkamitti dhalatee gisee sin jettan? Boodarraa sin gaafadha sanisuma. Amma waan sirraa fade Maariyaam Iyyasuus deesse kun Iyyasuus kun dhiira moo dubartii? Dhiira jedhe miti re. Goobas dhiiraa miti? Waaqayyoon dhiira moo dubartii? Waaqayyoon jechaadha. Dhiiras miti uumadha waaqayyo jechuun. Goobas. Kanaafuu Yesuus waaqaa miti jechuu dhiira deesse ayyee waan feete jedhe olee. Si deebiste kan. Akkamitti immoo Yesuusii Maariyaam keessa bulee dhalate immoo hin jettaniif akkamitti Yesuusin waaqattanii jettaniiti re. Akkamitti naa himtee bara amma keette Maariyaam maal dhalte sin jennaan simin kana carraa inshallah don't worry maal dhalteennaan dhiira dhaltee naan jette miti dhiira naan jettee miti maamutu godhachaa ooltu. Amma gaba. Maafan sin ilaala ke akkamitti nuti Yesuus amma fakkeenyaaf nuti akkamitti Yesuus Kiristoos waaqanne beektu. Isinii akkam jettan isinii jedhee malee Yesuus ani waaqan jenne jetti fuuf. Isinii jechuun hin dandeessanii jechuun. Wangeelii hin jenne yeesh. Akkamitti jenne beektu nuti. Addaan waada galeen turre waaqayyo. Eenyu galeef? Waaqayyo addaan waada galee ture. Waaqayyo kamtu galeef? Rabbiin addaan waada galee miti re. Oh, Rabbii kamtu addami waada gale? Rabbi nama Rabbii miti re Rabbiin lama jira. Hin jiru. Okay, Yesuus waaqa. Yesuus to addami waada gale? Waaqa. Sittani. Naa deebisa ka Rabbiin addami waada gale san kami? Waaqa. Amma qoos sittani ma. Rabbiif waada galee miti re waada gale. Ala dhiiga keetiin sun ta'e ala keerraa dhaladheen dhufe si fayyada jedheen. Eenyu jedheen jedhee bara? Rabbiin san Yesuusi? Waaqa isa moottan deemaraa waaqa dhaggeeffadha. Ayyee. Rabbiin Yesuusin addaamiin ala keerraa dhaladheen dhufe si fayyada jedheen. Rabbiin waada dubbate san raawwachuudhaaf jecha waggaa 500tti addaamirraa addaam dhala saaraa dhalatee ni fayyise. Gaafa osoo durboon Maariyaam garaatti hin baatin yaa durboo Maariyaam nagaan siif haa ta'u ergamaan Gabriel gaafa nagaan siif haa ta'u ati ilma ni deessa maqaasa mootii wayii Yesuus jettee ni moggaasta inni immoo waaqni abbaan hafuura isaatiin garaa keessa ni bula ni dhalata. Si golbooba jedheen si keessa bu'aam si golbooba jedheen. Si golbooba ergamaa Gabrieltu jedheen. Isaa dhufe ergamaan Gabriel isaa dhufe. Ergamaan Gabriel Rabbi irraa dhufe kana. Rabbii kan biraa dhufe.
Rabbi tokko malee lama hin jiru miti reema waa. Kami tokkichisan kami? Rabbi rabbu maka. Yesuusi. Yesuusi. Isa mootti deemna ka. Okay, ergamaan Waaqayyo Yesuus biraa dhufe. Amma erga kamii Yesuus rabbi jedhame beektu? Ergamaan Waaqayyo Yesuus biraa dhufe moo Waaqayyo Abbaa biraa dhufe? Erga kamiin rabbiin amma ittiin deemaa miti re. Dhaggeeffachuu wayyu. Maa deebisaan jirtu akkamii haasaa ol jala deeman haasaa. Allah ajaa'iba. Ilaal. Dubbii wal gaafachaa jiru kun dubbii abiddaati waan ta'eef kolfuun wanti biraa hin danda'amu walii galaa deemuu jala. Dorboo Maariyaam waada galchee. Ustaadhaan itti fufa nin salaatame mahriba ana wajji. Okay, obboleessa kiyya hojjettee hafufu. Ani sagadaa na biraa keessa. Salaataaye. Okay. Bismillah. Laakiin sinnaa xumuraati deema shi kanarratti. Laa isa okkee ni jira inni xumura jechuun suutatti waliin nama inni tasgabaan adaran nama suuteedha. In an salataaf deemu baleetii jechuun salata qaba islaamni dirqama zaana nabi Ameerikaa jechuun salatuun qaba ammayya makrii baaduu seente. Akkasii jiranii gara deemanii. Ustaazni ni deebi'u salaatanii hanga isaan deebi'an immoo waan barbaadde inshallah ni haasofna suuta inni waliin haasofna. Deemin. Ijoo warri biraa suni mirga kennaafi wama feetillee haasoftu. Naa mirga kennaafi jirra. Abshiru ayye. Itti fufaame maal jettan? Maal jette itti fufi obboleetti? Saniifuu si golbooba mucaallee ni deessaa jedheen. Asteer Baay'ee dhiisi boja zubaadha. laa bakka dhiisaa. Wangeeluma kee leeni namantu barate. Itti dhiisaame hin haasa'u jetteesiin? Maali rakkoon qabu baraan barataa ustaazaati ustaazallee miti bar dilas tiksiilas kennuu kabaltelee na fudhachiisuu ni dandeessa sagalee waaqayyo lallabadhu malee akkamitti ta'uun hin ta'u. Tullee kasilaatiin barbaacha kan guutuu itti lallabdee nutti. Isin lallabachuu jirti kophaa qabdee? Laa dhadhabnee as fudhannee dhufne. Amiin jennega. Meenan lallabadhu mee xiqqoosii anillee dandeessa akkamitti sagalee waaqayyo deemaadha kan mukatti illee lallabaa jedha barbaadus. Akkaataa bishaan qulqulluu jette. Jedhiiti suuta jedhii lallabadhu. Tokko faaritti waan ati jette irratti hin deebisaa sii kenna. Hin dhageenya laamaa hin dhageenya. Hunda isaan nageenya. Laal obboleetti tiyya tokkoffaa wannan sii himu isa dura irratti macaamni akkana adda ta'uu danda'a jette irratti macaamni ni hirrifame kan jira kaanii kaatolikii 70 wayitti gadi bu'ee 73tti 81 irraa jechuudha. Kan peente immoo gara 66tti gadi bu'e. Keessattuu immoo waangeelli arfan waliin dhabu. Wanti Yesuus barsiise immoo waangeela arfan keessa qofaatti argama. Maarqoos, Luqaas, Yohaannis, Maatiyos keessatti argama. Inni immoo waan wal dhabaan qabu. Bakka kaanitti yoo wal dhabeyyuu san irratti waliif galla waan ta'eef ati qas jedhii suuta jedhiiti miira keessaa ba'ii sagalee waaqayyoo jettee amantu kana natti lallabadhu. Jara si biraa irraanfadhu ati. Yoo si aarsanillee dhiifama godhiif jedha waaqayyoon maqaa isaatiin. Haa itti fufi ammaa. Nageessee gaafii qabdaa? Gaafii qabdaa? Gaafii illee hin qabdu bakka bisaas ta'a. Anaa qaba. Gaafii deebisu ishee akkuma nu gaafannee na gaafii keessa nu deebisaa turte isaan. Natti sirra danuu lallabaan turre? Sinis mallee sirraa lallabinne? Hindi bakka dhiisa bakka yoo isin didde bakka. Wallahi isanitti lallabde sirra amma lallabi lubbu. Ilaahi waan tokko oosin nama dha. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu. Mucayyoon tun na jaalatti qo'amee afaan haasaa. Ode asmaanu waati dha. Ibnu kana hundi keessa namni dhibbisa deemu fooloo godhame. Jajjabeessa akkuma shan galchaa qaba kaasaa maal jechuudha. Hauna. Ibnu majjitti fufi mucatti. Jajjabeessa ibnu ijoo. Asteer.
Oi, Akkam maal nagaa fi jirtu? ni lallabi kottu lubbuu. Okay. Mucayyoo afuurri kenna. Hunda Wanni nu keessa jalaa balleessuu jirti. Nama biraati hojii lallabadhaa bakka. Taa'i dhaggeeffadhu mujatti. Inshaallah. Rabbi si haa qaceelu. Wanni hojii lallabadhaa ustaazi. Banatteessa yoo banatte immoo hojiin itti fufa. Kana caala yeroo hin finnu jedheeti ibnu. Asteer dhuftee? Namni biraa gaaffii itti fufaa kennaa turu. Okay. Ayyashi. Ifa. Sooratti. Okay. Anan sagalee luqabaa jedha warri koomantii kun. Gorsaan nu Sooratti jeesanii ni bar falmiidhaa fi wanni falmii dubbisaa ustaaza soorattiin illee maqaa waaqayyichaatiin akkuma sana. Falmii kana dubbisaa yoo isin diddemoo sooratti gurra micciirtu. Okay. Falmi. Maali manni kun ni dubbattamoo maqaa hoolichaati. Isa gaafa torba qabu. Kan ija torba qabu. Dubbadda yaa jama. Kaahadhaa hin fidaa qoyaati. Yarbi kaahadhaa. Ka ibinuu quba tokkotti dhaabu. Nu fidi yeey. Tokko joonjaan tokko amma tokko tokko barreeffachuu jira. Kenneel kennaa faayidaa. tokko ol galchime. Sun faayidaa sin qabu. Torbaatiin dubbadda yaa jama. Meen hin galche inshaallah laale. Kennaa nama macaafuma afaan Oromoo siif hin hiika jirumoo kanuma hiikamee jiru kanuma dubbisu gaaffii faa Yesuus deebisu faa lakki deebii Yesuus akkasii miti akkas jechuu barbaadetti siin jedha. Wallahi ajaa'iba jedhaa. Miskiina wallahi. Ibinuu fooloo godhaan kan nama tokko barbaadee isinii fidu. Hundi keessanuu maal jechuudha? Hayi. Akkasii manallee qophii linkii fi taaptaappiin hin dagatinaa uummata keenya qophii linkii. Abdulhakiim ani ijjinan argitu barbaadimee jara kana ajala ati ni garta tiyya atis kottu musliima taate immoo. Isi musliimallee yoo galchite asumatti hin qabneetti ni xumpiina wangeelatti lallabanne. Akkas. Tiyaa. Asiin dhufanii ijoo warri gama sana ammas. Garatti tiyyaan kun ijarama ta'uu na wal. Maqaa isaatiin. Tiyaa jirtu. Sooratti bakka soorattiin dubbisa soorattii takka Wayyee namni sooretti jedhaa. ana jechuu jira. Okay, maal si gargaara ree? Akkam nagaa jirtu. Nagaa galata gooftaa. Gaafii takka si gaafadhu. Na gaafadhu waan deebisuu danda'u yoo ta'e si waan deebisa. Waaqa meeqatu jira? Tokkicha. Okay. Tokkichi sun eenyuun maqaa isaa? Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkooti. Kinoo kaatee qaawwan keetitti. Sammuun nama uumame? Maal ree? Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan qaama tokko jechuun maal jechuudha? Isaan sadanuu addaan baay'anii tokko jechuudha. Addaan hin bahanii? Walumaan gara Maariyaam keessaa bahan natti fakkaata. Yoo addaan bahuu didan. Isaan namuma qaama ofii irratti qoxxare jechuudha. Maayette? Addaan baay'anii tokko jechuudha.
walumaan gara Maariyaam keessaa bahaniin sin jedhe. La waliin hin baane. Mhm. Waliin hin baane. Akka maaltu gabbeeree gara Maariyaam keessaa. Sagalee Rabbiiti. Sagaleen waan gurraan dhagahamuu bar waan ijaan hin argamne sagalee Rabbiiti jette. Waan dandeettii fiitiin akka fedhe godhuu hin danda'u. Okay, macaafattuyyuu gara Maariyaam keessaa bahe? Maaliini? Macaafattu gara Maariyaam keessaa bahe? Maal jechuun macaafa gara Maariyaam keessa bahe jechuun? Sagalee Rabbiittu gara Maariyaam keessaa bahe naan hin jenne macaafattu sagalee Rabbiitiin beekaa. Macaafni illee dubbii Rabbiiti. Isaan ammoo sagalee Rabbiiti. Maariyaam sagalee Rabbii deesse? Eh? Maariyaam sagalee Rabbii deesse? Eesh. Kan Ortodoksii moo kan Pheenxee? Maal jechuun? Kan Pheenxee na gaafadhaan kan Ortodoksii hin beeku, waan Ortodoksii miti. Maariyaam macaafa 66 deesse? Maariyaam ilma sabbaas deetti. Okay, Ali. Wayya ibnu. Anoo kaatan iyyaa warra oddooyyuu manaa baateetiin sagalee ol fuudhaa hin jirtu naan jedhanii itti fufime. Mushkilaa qabeedhaan maayikii Ijoolleen bituu malee hin taane wallaahi. Sitti iddoo sitti mijatu. Illaa sanii miti ani oollumaan fuudhee ijju jira. Maayikii takka bituu malee hin taane bakka. Guyyoo si komatanii. Gaafa ati marii qabdu tokko. Nujinqiteetiin mudeetana dhabe achirraan biloogee mixanyees jala. Sagalee ol fuudhu malee si jiru. Takka jala kana waan an jechu jirtu itti fufime maayikii takka bituu malee hin taane wallaahi. Inshallah ish. Sooretti. Wayye. Eeyyaa. Yesuusiin kun dur ture moo yeruma keessa argame moo isa sagalee Yohaannis irratti sagalichi durumaa ture jedhamu san? Inni isuma dur ture. Isuma darbee jiraatu. Isuma har'aallee jiru. Macaafni isa miti lakkii isa miti inni sun duraan ture. Inni kaan kun immoo akkasii miti nuun jedha macaafni. Akkam jedha malee. Akki jedhu Qorontos otoo hin taane Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6:15 irratti Waaqayyo yeroo isaaf ta'etti dhuma barichaa kanarratti isa kaasee jedha. Dhuma barichaa kanarratti. Inni sagalee Yohaannis jedhu sun waan biraati Yesuus hin ilaallatu inni. Si dubbisuu viidiyoo baasee. Mujattee os mucaan macaafa Waaqayyoo dubbifattu maqaa isaatiin. Itti fudi xiqqoo. Ayya. Qoye. Abshir siif hin baasaa qoye. Ustaaz Sultaanii inni Mariyaam deettee akka abbas ilmas ta'ee namantu. La hawla wala quwwata illa billah. Ati qoyetti. Waaqayyoo fi wanni adduma baafannaa irra isa Maryam deesse san isa Maryam deesse sirumatti ilaalla. Ila akki jedhu ifa baaseetuma akki inni jedhu sirriitti haa laallu. Sirriitti haa laallu waliin. Dura rakkoon qabu. Inni ati jedhaartu rakkoon qabu. Laala akki jedhu mee dubbisime sitti mijataa? Waaqayyo inni eebbifamaan jedhu kophaa isaa waan hundumaa gararraa jiru. Warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e, warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'e, yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuu isaa ni agarsiisaa jedha. Ni agarsiise. Waaqayyo inni gooftaa irratti gooftaa ta'e, mootii irratti illee mootii ta'e,
Saniifuu duraan waan jiru osoo hin taane bara dhumichaa irratti dhiyaatee jechuudha. Bara dhumichaa irratti immoo iddoo inni itti dhiyaate kun asiif hin geessa. Ayyee. Ishi. Ayyee. Na qabadduma bakka kanan dagatiin booda waan hin jedhe kana sin gaafadhaa. Xiqsii walitti qabeen sii kennu jira. Na jalaa dagataan deemin. Askama kaa ustaaz midhaasinee dubbifna. Waa'ee fi ragaan baasu jira bar. Kuno achitti yeroo isaa ta'etti Waaqayyoon kaasaa jedheemi kaase ga amma immoo macaa Phexros tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irra jirra jechuudha. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabamee isa Yohaannis keessatti qaama qabu miti inni sun. Inni Yohaannis keessatti qaama qabu sun waan biraati. Inni uumama biyya lafaa dura yaadaan qabamee gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame. Inni mul'ifame kun isa kami? Eenyu inni mul'ifame kun? Yesus yaadaan qabamee dura ture uumama biyya lafaatiin. Galatoomi ulfaadhu. Hundinuu immoo yaadaan qabamee dura turuusaa immoo ammallee siif hin kenna yoo barbaadde. Hundi ilma namaa yaadaan qabamee dura ture. Hundi ilma namaa yaadaan qabamee dura ture. Saniifuu dheengadda yaadaan qabamee dhuma barichaa kanarra ka'eemi inni. Yaadaan qabamee dheengadda dhuma bara dhumaa kanarra ka'eemi inni. Yesuusin kun. Heeyyuu barri nu amma keessa jirru nu bara dhumaati. Galatoomi ulfaadhu. Saniifuu bara dhumaa kana keessatti argisiifamee jechuudha. Inni Waaqayyo yaadaan qabee Waaqayyo inni mootii irratti mootii ta'e, inni gooftota irratti inni gooftaa ta'e. Inni waa hunda uume. Inni sun isan duunillee jedha Ximootiyoos yoo itti sii fufe. Saniifuu inni sun Yesuus jettee amantaa mi'ati? Yesuus nu adda baafnee. Kiristoos jedhanii nu galatoome ulfaadhu. Saniifuu Yesuus duraan ture osoo hin taane yaadaan qabamee tureemi uumama biyya lafa kanaan durallee. Yaadaan qabamee tureemi sooretti. Ana miti macaafa jedhe sillee miti. Banadhu maqaa Waaqayyooti. Maqaa Allahaatiin banadhu. Sababa daa'ima asiin rakkisaa irraa malee fata'ee. Rakkoon qabu. Yeroo inni jedhesi qabatta yeroo inni xiqqoo callises naasofta rakkoon hin jiru. Akin siin jedhe yaadaan qabamee gara dhumaa kanatti Waaqayyo isa kaasee isa agarsiisee isa kana nuuf jedhee. Lafa jalaa kaase. Lafa jalaa osoo hin taane waa yaada keessaa qabu san hojiirra oolchee jechuudha Waaqayyoon. Durumaanuu sooretti akkanatti nuuma jedhee karoorsee lafa kaa'ee jira. Sanis immoo macaafuma jedhaana miti bar. Saniifuu waan yaadaan qabame santu raawwatameemi. Hin beeku. Hay macaafaa bar macaafarraa haasa'u jiramu jetti. Hin beekuun barbaachisu bar. Macaafarraa haa ta'u baradhee fixeen jiran. Isa macaafni jedhe kana kallattiin deebisummaa sitti ulfaataree isii kana kallattumaan naa deebisi kaa. Ustaazani baradhee fixeen jiru. Barachuu dhufe dhageeffachuu dhufe. Maal kun bar macaafni afaan Oromootiin wajji dubbifnee isaa sooretti yoo nan sobe kun ragaan si baase viidiyoodhaan. Akkasuma macaafa maranaa dubbistanii angaruu macaafa baradhee fixeen jiru ganaa barataaraa. Eeshi hayyee san sirraan dhiita. Inni qabe kunoo eenyu Waaqayyo isa kami inni yaadaan qabee dhuma barichaa irratti isa kaase kun Waaqayyo isa kami. Sanuu yaadaani bar. Subhaanallah. Maal jette sooretti? Sagalee isaati. Sagalee maaliif jira isaa yaadaani malee wanni sagalee jedhame tokko illee hin jiru. Yaadaan akka gara biyya lafaa kana ergu qabee ture sagalee ofii nama godheeti biyya lafaa kana fayyisuuf cubbuu biyya lafaa irraa fuudhuuf. Cubbuu biyya lafaa irraa cubbuu kan fuudhe? Uummanni karaa dhabee karaa kadhataa waa karaa argatuuf. Ameen. Ishi kara cubbuu sanitti dhannuuree waan cubbuu irraa tokko laalluuree isa kana eega dhiifte ishi cubbuu hayyee isii kanarraa moo xiqqoo dubbanna bakka bareedaan alatti. Yesuus cubbuu keenya fuudhee?
Ustaz, yoo Aliidha akka dhiifamee Yesuus cubbuun. yoo Aliidha. yoo akka Alii Yesuus sultaanii waaqa hin taane cubbuun dhiifamee. Ustaz, Yesuus waaqa akka ta'e yoo hubachuu taate Luqaasiin dubbisa. Luqaasiin tokko soddomii Waa'ee tokko waaqaan dhiifne waa'ee dhiifne Mariyaam maal akka dhiifne isiin deetti. dhiifne Maaliif dhiifne. akka deetti achirra dubbisa. Soore soore dhiifne. Gamas san dhiifne. Maaliif amma caafan barannee waan naan jetteef Waaqayyo yaadaan isa qabeessonni jedhu ani hin argine naan jettee isa dhiisi. Waa'ee cubbuurraa haasofne xiqqoosii. Cubbuun Alii Sultaan dhiifamee fi amma fakkeenya tokkon sii godhe macaafamarrallee ta'ee akkuma wanni Museen ergamee mi sooretti. Museen saba Israa'el barsiisaa ture. Galatoomii ulfaaddu. Uummanni Museetti amanan sun jireenya bara baraan ni galan moo hin galan? Warri amanan. Musee waaqa jedhaniitti amane uummanni sun. No. Waan Waaqayyo itti kenne. Waan Waaqayyo itti kenne dhugoomsanii Waaqayyumaaf aarsaallee akkuma macaafni jedhu dhiyeessanii waan Waaqayyo godhaa jedhe kara Museen itti hima Waaqayyo itti himna sabni Israa'el waan Musee irraa dhagaan hojjetanii jireenya bara baraa galan moo hin galle? Warri ittiin jiraate hin gala. Warri ittiin jiraate hin gala. Amiin galatoomii. Warri ittiin hin jiraanne hoo? Warri ittiin hin jiraanne dhugoomsine waan ta'eef. Bakka keessan guddisaa taaptaappiin isaa godhamu. Bakka keessan guddisaa. Ustaad of guddisaa guddumarra of kaayyuu dhiisa. Achi taasin akkan. Saniifuu sooretti. Hayyee galatoome. Namni Museetti hin amanne si'ool ibidda bara baraa galaa mire. Namni Museetti hin amanne jecha inni barsiise namni hin dhugoomsine. Ibidda bara baraa gala. Galchu waaqa malee ani cubbuuf jennata akka goodu sooretti miti. Jennata haasaa akka goodu sooretti miti. Hayyee. Ana amma Aliin Sultaan kun akkati yaaddutti akkati quba qabdutti Yesuusitti amane moo namanne? Namanne osoo Yesuusitti itti amante. Galatoomii ulfaadha. Atu amante moo namanne? Ani itti amane. Ati jannata galtaami? Jireenya bara baraa jechuudha. Yoo cubbuun hojjenne hin gala. Eeshi Aliin Sultaan cubbuun hojjennee sanis achuman naa qabadhu. Aliin Sultaan hin gala moo hin galu? Sultaan kun. Aliin inni siin haasaaru kun jannata ni gala moo hin galu? Isumatti namani yoo Ameen. Cubbuun hin dhiifamne jechuudha. Karaa osoo arganne akkamii galtan? Galatoomii ulfaadhu. Inni Museetti amane jannatatti ni gala. Inni Museetti hin amanne si'ool ni gala. Inni Yesuusitti amane jannatti ni gala. Inni itti amanne si'ool gala. Garaagarummaa Yesuusii fi Musee maali bakka kanatti? Amiin. Dhiifama cubbuu jettan dhiifameeraa jettanii nuuf fannifameeraa jettanii namni isatti namanne eega deeme yoo dhugaatti nuuf fannifame ta'e anis Ustaaz Abu Mu'aazis Ibnuunis akkatti jettutti namanneemi qaxxeetaatti galuu qabne cubbuun dhiifameera cubbuun biyya lafaa irratti inuma namne. Namni warri isaatti amanee dhiiga isaatiin dhiqame. Isatti amanan jedhin cubbuu hin qaban sabni Israa'el warri Museetti amanaa turanis cubbuu irraa bilisa warri amanan warra hin amannetti faradame. Warri Yesuusitti hin amannes itti faradame. Akkasii mine warri garaagarummaa nuuf fannifame cubbuu keenyarraa innis hin jettan cubbuun inni Aadamirraa nuu dhaalee dhufe jettan isa kamiin siin jedhe. Cubbuun inni Aadamirraa nuuf dhaale. Sababummaan inni cubbuu keessanii jecha nuuf fannifame ati jette sun durumaan jalqabanaan jette sun cubbuu isa kamiin inni isinii fannifame. Duris namni yoo gaarii hojjete karaa raajotaatiin mootummaa Waaqayyootti galuu ture. Har'as yoo amanee waan gaarii waa Yesuus dalagaa jedheen ala yoo dalage mootummaa Waaqayyootti hin galuu naan jechuu jirta. Yoo gaarii dalage bichaa galaa naan jechuu jirta. Duris raajotiin akkanuma dhiifama cubbuutiif du'ee inni jedhan sun cubbuu isa kamiif du'e cubbuun akkuma gaafa Musee jirti. Inni cubbuun hin dhaalamtu inni kan dhufeeti. Uummata biyya lafaatiif jecha wanti inni fannifameeti. Cubbuu biyya lafaa irraa kaasuufi malee cubbuu dhaaluuf hin dhufne inni cubbuu. Kaasee miree cubbuu biyya lafaa fannifamee kaasee miree. Kaasee ammallee namni isatti amanee dhiiga isaatiin Ansiyoolni hin galamoo jannatan galamoo siyoolni hin galaree akkati yaaddutti.
Cubbuun biyya lafaati hin jirtu jenne fudhannee beek. Cubbuu kaaseedha. Du'uu isaatiin cubbuun ka'eera biyya lafaati hin jiru. Hin jiruu mire? Saniifuu dhaloonni isa booda dhalatan guutumattuu si'ool galuu hin danda'anuu jechuudha. Cubbuun silaa hin jirtu waan ta'eef nuti jannata gallaka. Warri isatti namannes. Warri isatti namanne hin galu. Warri isatti Saniifuu cubbuun ni jirti kaa. Saniifuu cubbuun ni jirti kaa. Cubbuun biyya lafaarraa kaafamte tokko illee hin jirtu. Gaafa Muusees gaafa Abrahaamit cubbuun numa jirti. Namni waan gaarii dalage galuu ture. Namni waan gaarii hin dalagne si'ooli galuu ture. Kaan mootummaa Waaqayyoo gala. Saniifuu cubbuun kamtu kaafamee cubbuun sun akkuma jirtutti jirti malee. La warra isatti amanirra hin jiru. Warra isatti amane warri Muuseetti amanirras hin jiru. Saniifuu cubbuu biyya lafaati du'e osoo hin taane nama muraasa wayitiif du'ee jechuudha. Nama 10 wayitiif du'ee jechuudha bakka akkas taanaan. Nama itti amane qofaaf du'e gaa'inni moo biyya lafaa guutuudhaaf du'e. Museen itti amane. Museen wangeela barsiisaa ture malee. Wangeela isaa sanitti amananii kara Waaqayyoo warri fudhatan Waaqayyotti amananii jireenya bara baraa galan moo hin galleen siin jedhe. Hin galanii. Yesuusitti namni amane yoo ni gala moo hin galu? Hin gala. Saniifuu Museenis karaa inni barsiisetti barsiisa raajotaa nama amanetu gala. Yesuusis wangeela inni barsiise nama amanetu gala. Eega ta'e cubbuu kamiitu dhiifameree cubbuun akkuma sanitti jirti. Waan gaarii harka keetiin hojjetteen seenta. Waan badaa harka keetiin hojjetteen si'ol deemta malee cubbuu isa kam nuu dhiise. Okay. Ishi cubbuun hin jirtu. Ati ishiiti isatti amanteetta? Hin amanullee nama cubbuu sobdanii isin cubbuu namaa dhiise jettanii waa tokko kan inni hin dhiisin. Cubbumaafuu maana nama. Inni isa cubbuu itti namannee miiree kunoo isinuu nama kan isa. Maal cubbuu kam dhiise cubbuu kam dhiisamee cubbumanni dhiisu akkana cubbuu isa kana nuu dhiise jedhi natti himime. Dhaboo ustaaza irratti illee dubbadde. Cubbuu inni nuu dhiise ibidda barabaraati. Tala ustaazi. Ibidda barabaraati miree. Ibidda barabaraati. Hayyee isatti amanuu diduudhaan ibidda barabaraa argattaami? Gaafa duraan nama waan macaafa Museen barsiisutti amanuu dideeti ibidda barabaraa argataami? Saniifuu maalidhee barsiisa raajii tokko yoo itti amanuu didde karaa isaatiin gara Waaqayyootti dhaquu yoo didde ibiddi barabaraa duruu jira. Warri Abrahaamitti amanuu didan warri erga raajotatti amanuu didanii barnootuma isaa didanii Firaa'uun illee Musee waan Museen jedhu fudhachuu didee si'oolitti kute. Fariisonni illee waan Yesuus jedhu dhaga'uu didaniiti si'ooli kutan. Garuu cubbuun tokkollee kan dhiifame eega cubbuun dhiifame Fariisonnis wada jannat. Soorettiinis jannata. Anis qaxxeetuma osoo amanuu maal cubbuun hin jiru waan ta'eef waan feene hojjechuu dandeenya kaa nuu du'e kaanni. Inni isinii du'e garuu akka siif jedhee dhufee fannifamee siif du'e gaafa amanteeti. Amanuu miti dura amanuun dura naaf jedhee du'uusaa akkan itti amanu yoo nama ajjeeses yoon hin hanqixaanne yoon isa arrabses yoon waata kanaan hin jenne yoon abbaa isaa arrabses yoon waata kanaan hin jenne cubbuun dhiifamteetti waan ta'e waan hin fedhe yoon hin dalage yoon ejje yoon hate yoon hin haadhiise ta'e dhugaatti cubbuu kiyyaaf naaf fannifameen jedha. Yoon immoo lakki an hateetuma bor fuuldura Waaqayyootti waan haasoftan hundallee fiduuf teessan jaroomee 12 natti fakkaata. Akkuma san yoo ta'e naan fannifamuu miti tara takka gara hin galle cinaacha bitaarraa mirgatti naa jecha gara hin galle. Sanammoo irraa gaafatamtanii miiree bara dhumaa gaafatamu. Irraan gaafatama taanaan cubbuu kiyyaaf naan duune ka cubbuu waan hin dalageen hin dhaqee firdii fuuldura Waaqayyoo dhaabbachuu ta'a waan hojjettan hundaa fuuldura Waaqayyoo dhaabbattuu jedhe Yesuus afaan isaatiin. Sababa sanii ani waan hin hojjedheen hin dhaqa malee cubbuu isatti naa fannifamee naa du'e minaamin jettu miti kaa cubbuu waan hin harka kootiin hojjedhe waan hin ejje waan hin hate waan hin akkana godhe waan hin akkana godheef hin dhaqee dhaabbaddaa midhee fuuldura Waaqayyoo yoon kana hojjedhe. Suma baaba cubbuu kana nuuf fidee deebisi. Cubbuu hojjechuu miti osoo ijaayyoo nama laale ijaayyoo cubbuu laale cubbuu jettee boolla qotattee keessa galanii haga Yesuusitti amananii dhiiga isaatiin dhiqamanii. Amantii amanuu baattee feetu amanuu dhiisi amma yoo ejjite
Cubbuun hin jirtu jechuu jirti soorettiin. Ni jiras ni jetti, hin jirus ni jetti ustaad waluma maka. Hin ta'u ka Yesuus maaliif du'e? Amma fakkeenyaaf sooretti arrarraa jammaree iska maqaabir kiraa manaa anaa sirraa kafaleen si jedhe arra wooma kiraa manaa ni yaaddaati. Jechuun Yaadda. dhugaa dubbachuu ustaaz waan fakkeenya namaati ittiin fudhatamu. Sorry, waan siin jechuun mee fakkeenya waan du'a kana jechuun Yesuus Kiristoos cubbuu akkamiif du'e? Dhiifama bakka Cubbuun inni sanii. du'e cubbuu Dhiifama bakka ibidda sanii. bara baraatti. Erzi qoy waan sakannee siddaba suma dawa inni humna ittaati simaatu sooretti maantun aqliisi waan isin yaadduuf cubbuu jechuun cubbuu akkamiif du'e cubbuu jechuun maqaa waliigalaati cubbuu waan jedhamu yakka nama laaluu nama ajjeesuu ejjuu cubbuu jechuun maqaa waliigalaati kun cubbuu jechuun seera cabsuudha beek the sin jechuun when you broke the law seera yeroo cabsitee cubbuu jedhama miti seera waaqayyo yeroo cabsitee bar cubbuudha bar akkas hanga seera waaqayyoon cabsin cubbuu qabdan jedhamtu ati. Mootummaa biyya lafaa birattis seera isaa gaafa cabsite seera cabsite yakkamtu jechuun yeroo sanii akkasuma mi Okay. goobas Yesuus Kiristoos gosa akkam cubbutamiif du'e sirraa ma fakkeenyaaf siif Inni cubbuu uummanni dur hojjetaa ba'e maruma isaatu dhiiga ofiitiin irraa kaasee siyooliin oolchee jireenya bara waan jedhe cubbuu akkamiif du'e cubbuun Yesuus biyya lafaa tanaaf du'e biyya lafaarraa kaas cubbuun jirti moo hin jirtu har'a Cubbuun namni itti dideeti itti hojjete hin jiru. waan jedhe yaa obbaliitu amma fakkeenyaaf jedhe namni tokko na dhufee kiraa manaa ummaas har'arraa eegalee abbichuun takka jawaar kiraa manaa hin yaadin hanqaati boqottuutti naasirraa si danda'u naan jedhe ulii itti yaaduun kiraa manaa waan jedhamu. Yesuus Kiristoos dhuga moo dhara jettee yaaddu. hin yaadu ka maaf narraa kafalu jira miti hin yaadin naan jedhe naan dhugomsa nama akkas naan jedhe na dhufee birrii baankii naa kaa'e birrii baankii naa kaa'e argee ijaan na argisiisee kunoo baankii keeyyatti Yoo hagati umurii ati jiraattudha keessii kenne malee akka bittaman ta'u. umri hanqaati duutuu jedhee saayina godhee mootummaan saayina godhee takka duutuu takka waan ni taatu jedhee hidda dhaloota hojii isaa san baankiin isaa san ni jirtii miti bizineessaa abbaa qabeenyaati bizineessaa du'uus ni jira bizineessaa san galmeessee naa deeme hin yaadu jechuun olii Yesuus Kiristoos cubbuu biyya lafaarraa fuudhe moo hin fuune Fuudheera. du'e moo hin duune du'e moo duune Du'eera. okay seexaanni ni jira moo hin jiru har'a Jira. cubbuun ni jirti moo hin jirtu biyya lafaarra Nama isatti Jirtu namanni nama cubbuu abboo hojjete. cubbuun jedhe Yesuus Kiristoos ilmoo namaa uumama kana hundarraa cubbuu fuudheemi. Warra isatti inni uumama Okay, biyya yes, lafaa so of hundumaa Isa, keessa yes, fannifame. kiristaanota of adhiis islaama warra itti namanii waaqeffatan Warra islaama isatti dhiis. amanu. Okay, Warra amantee isatti amanu. kiristaana bira cubbuun ni jirti moo hin jirtu amma? Hin jiru warra isa karaa inni itti ajajarra qajeelaniiti ittiin Okay, jiraataniidhaan. ati cubbuun ni qabda moo hin qabdu amma? Hin qabu. Hin qabu. Yoo ejjite cubbu moo cubbuu miti? Cubbu. Yoo kiristaanni tokko nama ajjeese cubbu moo cubbuu miti? Hin ejjullee hin ajjeesullee gaafitti amanu. Yoo nama arrabsite yoo cubbu moo cubbuu miti? Cubbu. Raattu namaa jechuun cubbu moo cubbuu miti? Cubbu akkas namaan. Bakka naguma du'e Yesuus Kiristoos bilaashuma du'e bakka hin jirtire. Inni warra isa ittiin jiraatan ammallee cubbuu tokko. No, waan siin jedhe kiristaanota keessaa namni nama arrabsu hin jiru kiristaana kan Yesuus ta'an nama arrabsu hin jiru. Amma islaama keessa warri islaama ta'eeti. Nuti namni nu du'e hin jiru namni nu du'e hin jiru nuti cubbuun tane waaqayyo waan nuti namni nu du'e hin jiru Muhammad nuuf hin duune Yesuus nuuf hin duune. Hin duune islaamni jennata gala moo jennata hin galu. Maal jetta Abdulakee? Ustaaz Latiifaa maal tokko mee cubbuun qabnu waan isin Islaamni jette jennata gala moo jennata hin galu. Akkasiin ergaa jenne yoo amma cubbuu tana amane dura. mee waan isin cubbuun qabnu jette irratti ergaa Yohaannis isaa tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti Ka isin gaafataa ruunaa deebisa. Isin jennata hin galtan moo hin galtan ustaas. itti fufaa kanuma isin Boqonnaa san dubbisi cubbuun qabne yoo inni ibsasamne jedhan kijibne jedha nama cubbuu keessaniin duuta jedha Yesuus Kiristoos. Ana cubbuun hojjetu kan gaaf cubbuu hojjedhe. Eenyutu Yesuus Kiristoos isiniif Phaawulos Yesuustu ani isiniif cubbuu keessaniif hin du'e jedhe. Yesuus. Eenyu jedhe cubbuu biyya lafaatiif hin du'e jedhe. Yesuus cubbuu biyya lafaatiif jecha fannifame. Eenyu jedhe kas
Natu jedhe. Oh, si jedhee maal? Ani waan keetiin barbaade dhufa oduu kee. Gabaabama. Reeda Yoo bareeda. akkas ta'e ustaaz, Kanaan rakkoo jirtu. yoo cubbuun du'a ta'e dirqama yoo ejjites sitti muramuu qabu. Inni amanta waan taateef. Hattus sitti muramuu qabu. Sobdus sitti muramuu qabu. Atummaan inni itti amante nuyyuu dhiisi. Saniifuu cubbuun inni siif du'eef takka illee hin jiru. Yoo waan gaarii dalayde hin ejjin hin hatin ka jedhu sana abboommi isa yoo eeyde mootummaa waaqayyootti galu. Yoo hin eeyne si ol bara baraatti galu. Maal dhufee sooressi tokko Yesuus hin dhufee gaafate yaa barsiisa yoo maal godhen jireenya bara baraa gala jedheen. Sa. Illa ejjellee Sooretti. Oma fedhe cubbuu fedhellee yoo hojjechuullee baadhe haga Yesuusitti amanee akka inni abbas ilmas akka inni ta'e yoo hin dhugoomsine jannata galuun hin jiru. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoosiin gaafii gaafataniimi. Yoo maal godhe yaa barsiisa jireenya bara baraa argadhaa yookaan jireenya bara baraa seenennan akka Yesuus du'e jedheen immoo abboomii eegi jedheen. Abboomii jechuun akka masaafni qulqulluu itti jedhee eeguun. Eewa. Yoo abboomiin eegin jireenya bara baraa ni gala? Hin galu. Bakka atis abboomseera qofa eeguudhaan abboom jireenya bara baraa galan malee Yesuus hin du'e yeellam. Abboomii eeguu jechuun waan masaafni qulqulluun jedhu hundumatti guutuu. Waan ajaja waaqayyoo hunda tiisudha. Yoo san hin tiisin kiristaanonni tokko gartee akka isin jetta kana jannata jireenya bara baraa galtan takka hin jiru. Okay. Ani shiiti inni naaf jedhee du'e naaf jedhee akka fannifamu. Gaaffiin kun adeemee ustaaz yakka. Waan masaafa qulqulluu irra waan Warri ta'eef. Muusees kitaabatti amannaa. Amma kan waan Musee san bareeda tuyite bar. Waan jedhe sooretti bara Museen barsiisaadhama barsiisaan saba Israa'el keessatti. Barsiisa. Maal barsiisu ture? Seera seexaanaati moo seera waaqayyooti abboomii waaqayyooti? Wangeela. Museen saba Israa'eliif karaadha moo karaa miti? Museen saba Israa'elii geggeessaa ture. Karaadha moo karaa miti? Karaa waaqayyoo barsiisa moo karaa seexaanaa barsiisa? Wangeela barsiisa. Wangeelli san karaa waaqayyooti moo karaa waaqayyooti miti? Wangeelli kan karaa Rabbii irratti nama qajeelchu. Goobas karaa Museetiin malatti sabni Israa'el yeroo sanitti waaqayyo abbaa beekuu hin danda'ani? Waaqayyo abbaa beekuu hin danda'ani? Karaa Museetiin malatti waaqayyo abbaa sabni Israa'el beekuu danda'a? Hin danda'u. Hin danda'u. Bara Abrahaamoo, bara Salamoonoo, karaa raajootaatiin, karaa isaaniitiin malee waaqayyo beekuu hin danda'ani? Waaqa akka jiru akkana yaadaanu namni waaqa akka jiru namni wallaalee hin jiru. Hin jira. Hin jiru dhugaa. Hin jira. Eega jiraate hindiin warra addunyaarra ismaartii teekinooloojiiniiti dooktorummaanis saayintistiinis horii gabbaran. Horiin akka waan jiru. Horiin akka waan jiru hin jiru. Horii waaqa jedhanii waaqessu jiran kunoo. Heddumminni isaanii addunyaa kanarraa Oromoo, Islaamaa fi Kiristaana hunda walitti dabali isaan ture hedduu. Horii waaqessan. Akkuma keessan ta'e warri sun. Horii waaqessanii sangaa. Waan sin jedhu guyyuma tokko yaaddee jirta sangaan sanna waaqessaa jedheeni hindiidhaan. Akka waan jiru osuma beekan sangaa santu waaqa walitti akkana nu godha jedhaniituma waaqessan. Akkas isinis akkasuma osoo waaqni jiruuti Yesuus waaqessanii bardhiiftanii. Akkasuma horiiniif garaagarummaan isin hin jirtu warra isin. Sangicha wayyaayyu ustaaza. Sangaan yaa. Dalagaan gananii ijaan arguu jira. Sangaa waaqessanii malee akka waan jirullee hima beekan. Ammoo sangaa kana ati waaqayyoon ni jira jettee waaqayyo abbaan ni jira jettee beeytamuun beeytooti. Hin beekamaa wallaalee. Kanuma gubbaan nama waaqessu jirta kun ati Yesuus nama waaqesstattis garaagarummaan kee maal? Ilmas ta'e hin beeka. Yesuus abbaadha? Ergamaa waaqayyo gara Maryamaa eenyutu erge? Yesuusi? Isumatu erge. Inni Maariyaam deetti abbas ilmas jedhamee yaamameera. Abbas ilma jechuun maal jechuudha? Yesuus dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoosu ergamaa waaqayyo gara gartee Maryamaa erge. Eessa jiraree inni achiin? Ergamaan sun kan gara Maariyaamiititti dhufe suni eessa keessa akka inni jiraatuuf hima beektaniimi achumaa dhufe kan. Sansiin hin jenne yaar. Sansiin hin jenne. Waan Musee irra deebimee fudhadhis kana. Abboommii Musee abboomoota yoo tiisan
sabni Israa'el yeroo san jiran san jireenya bara bara argatanii mi? Hin argatani. Yesuus Kiristoos seera eegaa jeemoo diigaa jedhe abboomota. Inni seera Musee keessaa qubeen tokkotti hin baduu irraa addunyaan tumuluun Akkas. walii wana ta'uu yaa'idha. Kanaafuu namuma seera eegee jireenya bara bara argataa jechuudha. Naa du'ee miti Yesuustu naaf fannifamee saqqalame. Ameen. Maa takka akkasuma. Deebiste ifumaafuu naa laaffiste. Dhume dubbiin dhufe Yeela ustaas. laala Yesuus gooftaa jedhanii qofaaf jannata hin galan. Yoo cubbuu hojjechuu baatanii yoo ejjuu baatanii yoo Kanaaf namaa akkas. irrattuu baatanii yoo Kanaafuu cubbuu namaa hin dhiisuu jedhu akkana baatanii Yesuustu du'e tana dhiisa. Hin jedhina waan akkana ta'e Yesuustu nu du'e. Akkas yoo Yesuustu naa du'e jedhee waan feete raawwadhu ejji isa gaggaale. Eegaa cubbuu kee gabaadhate. Cubbuun Maal badde jechuun taanaan maali? akkasii. garuu ammoo cubbuu Anilleen, isin illeen- dhiisuun kiyya qofti illee jannata naan galchu akka Yesuus naan jedhee Kun sammuun loojikum sammuu Inni teetu amanaa fudhatu beektaa? akka inni itti naa ajajetti illee akka matsaafni qulqulluun Kun itti naa xumuramte ajajetti ustaaza illee gara jira. intala sii duraa sanitti darba inshaallah. Earth addunyaa yattimee qoy dhufte akkam jirtu? Ani waan guddaa haasa'uufillee miti dhiifama dalagaan seenu jira baay'ee haasa'uu hin danda'u. Ani gaafii isii irratti erga Kiristoos du'e maaliif erga isiniif du'e cubbuun alallee galuu dandeettanii maaf rakkattarree waan jedhu irratti. Kiristoos ka du'ee fi cubbuu addaa irraa nu fayyisuuf utuu hin taane cubbuu bara baraa irraa nu fayyisuuf kan nu du'e malee bara Kan cubbuun bara bara. Hold on. La sumaan gaafadhe. Akkoo itti fuufa afaaniin hin qabin jechuu barbaadeet. Cubbuun hin turre uumama addaamii fi waan yeroo bakka jannataa kaa'isan duuti hin turre jireenya bara baraatiin uume waaqayyo. Ammayyuu dogoggora waan daladdeeni cubbuun hin duutan waan jedhu seexanni dogoggorsee muka tana nyaatina yoo tana nyaattan du'a bara baraa duutanii waan jedhu waan itti himeef. Seexanni ammoo dogoggorseeti hin duutanii akka isaa taatanii ijji isinii banamti jedhee sobee nyaachise du'a bara baraa sani akka namni du'uuf seexanni dogoggorse. Kiristoos ammoo ka dhufeef du'a bara baraa san akka hin duuneefi malee isa fakkaannee nu keessaa wanti dhufee dhalateef nu fakkaatee cubbuu utuu hin dalanne uduu waa takkaan hin qoramne lafa kanarraa deeme. Nullee gaafa isa duukaa deemne jireenya bara baraa san hin qabna. Yoo ammayyuu Kiristoos hin duukaa hin deemne ta'e inni nuu du'eera jennee akka feene ta'uu hin dandeenyu hin gallu mana samii. Garuu inni nuu qaama keenna uffatee lafa kanarra waan jiraatee darbeef nullee isa jireenya bara baraa nuuf dhufeef saniif yoo isa duukaa deemne ni arganna. Yoo hin deemne ammoo arganna. Gaaffii keenya dhageessee ati dura. No, an bakka mucattii dhiifama mucattii jedhee. Bas alummaa. Yaa bakka itti isii maalii fi erga Kiristoos isiniif du'e maaf cinqamtarree amma kiraayii isiniif kafalameera yoo jettanii maaf rakkoo keessa seentanii salphattuyyuu mana samii galtanii waan jedhu irratti malee anka haasaaru waan dura haasaa turtanillee hin beeku an jecha yeroo Ustaata gaafadha. Tole ustaazi. Isuma siin jette san irratti amma fakkeenyaa fi ati cubbuun naa dhiifamee kara Kiristoosiin isa jalqaba irratti seexannin sobne muka nyaachisee ajaaf gaarii adda baafatan isaan. Duraan namaa takkan beekan jedhamee. Muka jireenyaa nyaachise seexanni hiwaan hin dogongorse bu'ani cubbuun hiwaanii fi aadamni faradamte firdiin itti faradamte kan seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa hanga 20 jirtu saniimi. Hangasani tokkoffaa dubartiin ciniinfattee deessa jee waaqayyotti dallane. Sirri abaareeru. Aadamiin illee qottee nyaachiftaa jedheen deemtee laffaatee nyaachiftaa jedheen duraan taa'ee nyaata. Sirri. Galatoom. Bofaanillee bofattiin nana waliin diina ta'a jedheen. Ati hanga jireenya keetii inni mataarra si burusaa ati mosummii keetiin dirtee akkatti diina walii taatanii jiraattan jedheen. Sirri. Sirri galatoom ulfaaddu. Biyyoorraa dhufte biyyoo deebitaa jedheen gaggabaabseen mataa ijoo sii tuquu jira bar. Malee wanni. Sirri. Yaa sirri. Eeyyo. Firdiin kun itti faradameera Aadamii fi Hiwaanitti.
Murtii Waaqayyoo kadhumaati. Aarri Waaqayyoo achi dhume jiraachuu eegalan. Wanti Waaqayyoo jedhe sun raawwachuu eegale. Akkuma gaafa sanii biyyoorraa dhumne biyyuma deebina laamma. Bofaan diina walitti taaneetuma jiraannaa. Waa hedduudha wanti atilleen harmeen keessi ciniinfattee deesse harmeen koo umurii nuuf haa dheeressu nuu ciniinfattee nu deesse nutti cinqamtee nu guddifatte. Akkasimoo akkasii miti. Sirri. Sirri. Cubbuun gara sanaan Aadam nutti fide dhiifamee firdiin itti faradamee mi firdi. Firdiin faradamee still firdii keessa jirra. Cubbuma gaafas nu dalagan keessa jirra ammas. Eeywa galatoom ulfaadha kanuman barbaade. Wanti murtii Waaqayyoon dabarse sun akkuma itti fuftetti jirti. Tole asitti gadi haa dhumnu. Yesuus waan cubbuu Aadam kanarraa waan dhaalaan dabarsine kana ilmaan da'uu hojjennee nyaachuu cinqamnee haati keenya nu guddisuu biyya duuti dhabamtee biyyoorraa uumamne biyyootti deebi'u kun hafeedha itti amantaati. Dhiifama attention irra na deeba. Cubbuun nu dhiifamee jettanii. Amma fakkeenyaaf Yesuus waan amma lakkoofne waan Aadamitti Waaqayyo farade sanirraa firdii Aadam nutti fide cubbuu sababa Aadam mukatti nyaateef waan yoo jiga darba firdiin itti faradame firduma sani ala Waaqayyo takkuma Aadaam jedhee maqaa kaasee hamateellee hin beeku himateellee hin beeku homateellee hin beeku namicha nan akkana nagootee jedhee hin beeku lakkoofsuma 14 irraan guba 20 san bichaa murtii hanga sana bichaatti kennee seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 ta'e immoo laamuma boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraan gadi 20 bichaadha. Murtummaan itti murtaa'e sanii ala wannummaan Aadam macaafa keessa hin jiru. Wanni itti faradamee jechuun waa'ee murtii. Akkasimoo akkasii miti. Waan itti Waaqayyo itti murteesse san keessaa Aadam Yesuus jechuu kiyya. Yesuus firii tokkollee kan sababa cubbuutti murtii nutti muramte san kan inni nuu dhiisise jira. Yookaan fannifamuu isaatiin sababni nuu dhiifame jira. Sababni nuu dhiifame jireenya lafarraa amma ka jirru uduun taane jireenya bara baraatii fi dhiifama nuu godhee dhufee nuuf qalame nuuf fannifame maaliif jireenya baay'ee galatoome. Naaf gala baay'ee galatoome. Isa jireenya isa amma fooniin jiraannu kana osoo hin taane hogguu foonii fi lubbuun keenya adda baate jireenya sasichi jiraannu sananii fi nuuf jedhee fannifame. Kasii miree? Lubbuu keenya guutumatti nurraa fuudhee fannifame. Huleemmaan ani gaafii itti jalqabeeyyuu hulee san ati beekaa itti gaafataa. Beekaan itti si dhaqoo jira. Beekaan itti si dhaqoo jira. Hin beekan. Ishi oddoon suni oddoo saniif anuu ka dhufe oddoon inni nuuf du'ee fi yoo na hubattan ta'e jireenyi bara baraaf gaafa Addaamii fi Hewaanii nuu kenname sani sababa Addaam Hewaanii firee waan hin nyaatinaa jedhe nyaattee fi duutiin nurratti dhufte. Waan inni nurratti dal'ee dhufe. Dhuftee barsan dubbifnee bar. Jireenya du'uu qabna. Hunduu hin duuna amma lafa kanarraa haga jirru hunduu hin du'a. Jireenya gara bara baraa kan mana Waaqayyoo san baantanaaf galaa bar. Duraanillee na ibsite waan jedhu. Hunduu hara baafata haga lafa kanarra jiru. Afarni hin nawwate afarti malla isaallee jedha. Afar inni malla garuu ka afar bohaalaa akka Waaqayyo nuuf deeme akka Kiristoos dhufee nu barsiiseef akka inni itti jiraadhaa nuun jedhe sanii yoo jiraanne lafa kanarraa deemne galatoome ulfaata. Lafa kanarraa deemnu sun hirriba malee du'a bara baraati. Naaf galeera. Naaf galee jira. Naaf galee jira. Naaf galee amma achi iyyuu gaaffiin kan koo bakki mucattiin gaafatamte ati deebisuu barbaades achi laal waan isiin jedhe Anaalii Sultaanii mi? Anaalii Sultaaniin jedhama muslimaan. Akka ati yaaddutti hin amannee mi Yesuusitti? Galatoome ulfaaddu. Eeywa ati amantee mi? Naangalle maalii amane ani jechuun? Yesuusitti amantee jirta kaati. Amaneera. Amantee jirta. Amiin. Ati jireenya bara baraan galtaa mi?
akka Kiristoos uduu lafarra jiru foon uffatee lafarra jiru cubbuu dundalanne deeme sanitti Kiristoosiin fakkaadhee yoo lafarraa deeme hin gala bana samii. Tole. Yoo ejjite yoo. Yoo akka inni naaf du'e sanitti hin deemne hin galu yaa jireenya ibidda bara bara. Akka inni du'e ayyee ol deebina gara qoyyoo achi gadi dhumna. Amma fakkeenyaaf Firaa'oon maaliif Si'ool hin gale? Jireenyi bara baraasaa Si'ool maaliif ta'e Firaa'oon? Sababa raajii Muusee dideef himi sababa Muusee dideef mi waan Muusee Waaqayyo Muuseetti hime waan dideef jireenya bara baraa miti Si'ool bara baraa galee mi inni? Firaa'oon. Firaa'ooli. Firaa'oon maali ustaaza afaan isaaniitiin? Firaa'oon maqaama jetti. Faaroo jettan Faaroo. Faaroo. Eeywa. Faaroon. Firaa'oona. Faaroon jireenya bara baraa jira moo ibidda bara baraa keessa jira? Obboleettiiti. Maqaan kee eenyusaa? Erti. Maqaan kamachira jiru sana. Maqaa jajjabduu kana nutti baaste teebul marebi. Maqaa faranjii baaste. Kun faranjiiti. Saniifuu Firoon Si'ool jira moo jannata jira? Atti firadu iffarra dibbaachuu jira qaalii. Allahu akbar. Okay. Hold on. Eenyullee Firaa'oonatti illee faraddanii Allahu akbar arranuma kabira dhufe. Maal jettan? Firaa'oonatti illee faraddanii. No. Maal taate nu jetti? Namarratti ka faraduu ka danda'u waaqa malee namaa miti. Ani isatti hin faradin. Hin galle ani murteessuu hin danda'u. Akka dhuunfaatti dhiisi ayyee warri Muuseetti amanan jireenya bara baraa galaniimi. Muuseenuun bakka baay'eef san uduun geenne waan ni karaa dhoobu. Rakkoon qabu bakkuma fedhe haa ga'u warri Muuseetti amanan jireenya bara baraa galan moo hin galan. Yoo akka waan ni jedhe sanitti deemani qaraayyuu deemsa waaqayyo deemaa jedhe deemuu dhabaa fi amata hagasii bara qabu warrumaan deeman firummaan lamallee haa taatu tokkollee haa taatu. Akka waan ni ajajetti yoo deeman hin galan. Akka waaqni na ajajnetti yoo deemanoo. Hin galan. Hin galan kadhatoomi ulfaadhu asitti gadi haa dhumnu achi isiisan jabeessinaa qabadhu abbaa lameen sana hin dagatiin ka Muusee kana hayyee fariisonni warri Yesuusin ajjeesanii immoo Si'ool bara baraa galan. Warraanni gaafa Kiristoosiin ajjeese sun gaafa Kiristoos deebi'ee dhufu hundinuu ka'ee arga. Ijaan argaa. Hold on. Ka'anii argan fedhan ciitanii argan fedhan gara galanii argan. Afaaniin man qaban kaa. Isa addunyaan barbaadu. Isa sii miti obboleettii tiyya isa sii miti. Ana addunyaarras hin gaafanne. Eega foon keetii wanni kan kee adda ba'e. Bara dhumaa sanitti gaafa firdii isa ammaa kana miti bar. Isa durii sanirraa haasa'u isa sichi dhufu sana haasa'u jirra malee jireenya bara baraa mootummaa Waaqayyoo keessatti haasa'u jirra malee isa biyya lafaan aanuus hin gaafadhu. Isa biyya isa sanitti. Wanta haasa'u afaaniin naqabu jirta ne jala baballeessu jirta bar. Warri gaafa Kiristoosiin ajjeese sun hunduu akkuma sanitti deebanii arganii jireenya bara baraa saniin argatanii waan itti faradaa. Durumaanuu itti faradeera warra cubbuu dalage jechuudha. Cubbuu dalagdee gaafa lafa kanarraa deemte du'aan booda jennanni hin jiru. Uduu hin duuneen duratti gaarii dalagdee akka Kiristoos uduu cubbuun dalanne lafarraa deeme sanii yoo deemte mana samii galta malee Kiristoos calla amantee fi jireenya bara baraan argata. Galatoomi. Uummata iddoon nu eeggata gaggabaabsaa deemna. Eshi warri Yesuus jala deeme barattoonni faanoo warri Yesuus jala deeme guutumatti warri Yesuus jala deeme Si'ool galamoo jireenya bara baraa Yesuusii wajji galan mana abbaa kootti galtu jedhanillee. Nu murteessuu hin dandeenyu warri isa waliin ture hundinuu kaasanii. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Barattoota isaallee murteessuu hin dandeessu ati mijatti maal taate jireenya bara atti firadu farra dibbaachuu jedhami qaalii waa. Si'ool hin jennee baran Si'ool hin jennee bar jireenya bara baraatti ni galuu miin siin jedhee barbaadu. Jireenya san ka galchuu dhoogu Kiristoos malee na miti ana. Warri macaafa qulqulluutti amanan jireenya bara baraa galu moo jireenya bara baraan galan hayyee barattoota dhiise. Amanteef hin galtu yoo akka waan jedhe deemte. Ati ni galtaa jariin ati hayyee firra murteessa. Akka waan natti meesanii yoo deeme hin gala.
Okay, barattoonni akka waa jechuun warri Yesuus akka itti himetti dalageessan jireenya bara baraan ni galan moo hin galan? Ni galan yoo akka waatti jedhee deeman. Maatu banu rakkatare? Amiin. Amma naa deebifte. Warri Muuseetti amanan. Waan Waaqayyo Muuseetti kenne warri amanan jireenya bara baraa galan. Warri didan Si'ool galan. Warri Yesuusitti amananii akka Yesuus ajajetti Waaqayyo Yesuusin ajajetti hojjetan jireenya bara baraa galan jenne. Warri didan Si'oolii galan jenne. Saniifuu cubbuu isa kamiif nuu du'e nutoo waan hojjenne gaarii hojjennu gaarii keenyaan galle hamtuu hojjennu hamtuu keenyaan galuu jirra Si'ool galuu jirra mee cubbuma koo kamiif naa du'e hanga firii xaafii tokko. Kule duuba na deebisu jirtaa bare. Oddoon Duubatti wanni deebidu hin jiru tokko naa deebitu gaaffii kallattiidhaan gamasii dhufne seera uumamaarraa. Sanumaaf duraanuu haase cubbuun inni nuu du'ee fi jireenya bara baraa uumamaan kanuu kenne sani waan nu jalaa balleesseef deebi'ee jireenya bara baraa nuu kennuuf Kiristoos dhufee du'e. Achi booda ammoo jireenya bara baraa saniif hojii dalagaa nan dalagee hin jenne amma dalagaa gaggaarii nan dalageen seenaa jette moo hin jenne ati afaan keetiin. Oh my God. Maaliif screwed up in a... Oh my God miti, oh my God miti. They didn't die for you. I'm sorry. Kiristoos ka du'eef akka inni deeme sani akka deeme waliin jiraadhuuf du'e malee karaa Fixanne waa jibboos taasatti fufa inshallah. Waan jedhuun hayyee okay. Yesuus Kiristoos waaqa sii du'e moo namaa sii du'e? Waaqa. Waaqni inni du'a? Qaama keenya nu fakkaatee atillee ile nama taate nu keessaa wanti dhalatee fi Lalaten jen, eenyu waaqa sii du'e moo namaa sii du'e? Gaafin keessan beektaa waan akka daa'ima akka gaafii daa'imaa nama gaafatta. Oh gaafii okay gaafuma daa'imaa san namaa deebisanii bara. Waan jedhe okay ati Yesuus naa du'e hin jenne? Inni fayyisaa addunyaa kanaa ta'eeti. Fayyisaa addunyaa kanaa ta'eeti akkamitti nama ta'uu danda'a? Just answer the question I want to ask you. Waan jedhe Yesuus Kiristoos sii du'e moo siif hin duune? Du'e jenne duraan. Waaqa sii du'e moo namaa sii du'e? Namni naaf du'e jireenya naaf hin kennu waaqa malee. Ameen. Waaqayyo ni du'a moo Waaqayyo ni du'a? Fakkeenya nu isuuf du'e malee ni. Listen to me. Amma dhaggeeffadhu boodaala nu deebista. Yes, namaa sii du'e moo waaqa sii du'e nan waaqaan naa du'e jette miti? Eeyyee? Yaa. Yes. Okay. Wadaalaan deebinu booda nun deebisen waaqaan naa du'e. Du'u waaqayyo. Siin jedhe bara. Hindu amma du'e naan jenne. Fakkeenya nuuf ta'e malee be. Kan fakkeenya sii teessan waaqa moo nama? Isin beemataan badhifattanii deemtanii rakkinni keessan. Oh, mataan keenya tiraabaayilii ajaa'ibaa qaba. Waan siin jedhe sanii miti ilaa fi ilaa mee miti. Waaqaan naa du'e naan hin jenne amma yoon si gaafadhe waaqni hin du'u jedhaatti waaqa du'e kun jedhe ammas booda deebita amma yuutarni goote ammas akkasuma godhi kaa. Yuutarni miti lakkee yuutarni deebaan jiru. Ayyee waan salphaa. Dalagaa jenne buqaaquu hin danda'u dhiifama naa godha. Maal seentaa miti amma akkana warri ballaaqa waaqayyo hojjeessaa dalagaa seentaati. Ay gidduun qabaate. Nama waaqayyo addunyaarraa boqochiisee barate yakkamtuudha. You're guilty. First degree murder is any barati. Wangelo dubbiftani akkasin jedhina. Wangelo son dubbisin dufne waaqayyo duwwaatu hin duu jedhe Yesuus Kiristoos. Waaqayyo ana mali annaan ajjeesa annaan jireessiseedha. Ati waaqayyoon eenyu ajjeesuu danda'a? Ajaa'iba rabbi. Donald Trump ajjeesuu hin dandeenyu. Security meeqa qaba? Good morning. Okay, kasi deema ayyeeyye. Inshallah. Yeah, good morning jirta durunti. Good evening jira deem. Dalaga alkane ori dalagu good morning ka. Oh, I see. Overnight. Which state you're at? Rabbi alafisa. Ya alafis pelato. Akkasiin badini follow godi koot ay telefoon anis dubbisame Amerika ka jirtan. Ayyo sifrachisa. Ayyana ge jira. Abu Muaz ismu chotana wallahi lazim ustaz. Eh? Ganta kheeti bar. Amma qaanyi da mucoon lixa magaalaa Shashabanneetiin Yesuus sabbakuun kun godaannisa seenaati.
Murakkite boo as teessee Ameerikaa tana keessa wallahi. Waaqayyo Wallahi lazim itti keessaa baasuu qabna hafuura hamaa akkana kana. Hafuura hamaa qofaa miti kun. Hafuura qofaa miti waa hedduudha. Mootummaa hamaa fi hafuura hamaa keessa seene moo. Iyyuu cufaa nu bal ollaa keenya ta'uun sun Cufe uummata. Ila namtichi nagada bizinesa namu bizinesa gad dhaabbate inni barbaange bizinesa iyyuu cufaan ganda keenya ta'u wallahi hedduu nu miidhe nama baay'ee nu ilaasha wade. Ati eessa jirta gaafa xiqqaadhaa namticha kana gaafa gad dhaabbatu bar wagguma dheengaddaa tana bar fagoo miti bar. Andaa waadhaa fi harargeen ture yaa bilisa kiyya. Gaafa dhaabbatu san. Andaa waa fi yaa ba'ee. Akkuma si booda dhabte kan didiigame. Yoo aan achi sirreessi as deebu iyyuu cufaan qaada. Gaafati miidiyaa ittee ceetu san keessa. Nama gad dhaabbatee namtichi mee warra jira bar mata hoolota raaree jijjiire. Ammallee uummanni kun na abdata beektaa osoo Yesuus Kiristoos hin dhufin dura dafee na qaban inshaallah. Akkas inshaallah. Nan naqa. Bismillah. Ustaad Ahmad assalaamu alaikum. La ilaha illallah. Ahmad. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ جفتوا أهلا ديفهم هو إلو إنجت وات يا ربي إنجت وات سمعنا كيف تجرى والله يا أستاذ ما شاء الله تفا وريدا